Egaa yeroo kamiyyuu taanaa wanta waaqayyo jedhe yoomiyyuu taanaa hinaafu kan waaqayyo jedhe immoo siif haa ta'u siin jenna obboleessa koo dhugaa rabbii hedduu si jaalannaa hedduu si qabanya ati dhugaa dubbachuudhaa fi uummata garuu waa'ee isaa maal jedhee akka ibsuu hin qabu jechuudha. Dhugaa hedduu waa'ee isaa ibsuu baay'ee ulfaata. Walumaa galatti immoo waaqayyo oolmaa keessiif haa kanfalu. Akkasuma waaqayyo immoo haalati keessa jirtu keessatti silaalee jiruuf jireenya kee hundumallee horsiif haa qixxeessu baasas tulfaate kanallee sirraa fuudhu. Wanti namaaf dadhabame waaqayyoof hin dadhabamu yeroo kamiyyuu taanaani dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyoof wanti dadhabamu tokkollee hin jiru namaaf dadhabamuu danda'a. Dhugaa waaqayyooti kanaaf waaqayyo sabaa humna kee gararraa ta'ee si rakkisu kana sirraa haa fuudhu siin jechuun barbaada. Egaa nagaa kolleen dagannee ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi faraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha anaa dhufu bakka nagaan dhuftan isiniin jechuun jaalladha. Egaa warri mana kanaa faraatatan subscribe gochuun dagatiin akkasuma like gochuun viidiyoo kana jaamaraa isiniin jechuun barbaada. Egaa yoo isiniin tole mana kana yaada fi qeeqa qabdan koomentii jala nuuf kaa'aa isiniin jechuun barbaada. Egaa obboleessa keenya kana Master Abinnat ga Master Abinnat jechuun eenyumtu kan wallaalee hin jiru xiqqaa guddaa beekaa wallaalaat hadhayyeessaa sooressatu isa beekaa dhugaa dubbachuu fi nama baay'ee beekaa fi nama baay'ee eenyuma biratti jaalatamaadha. Dhugaa rabbiiti nama eenyumaan ofitti qabu hadhayyeessaa baay'eedha faadha kan ta'e warra kufan kan lafaa kaase warra abdii dhabaniif abdii kan itti hore akkasuma warra mogoleen isaanii bu'ee dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi mogoleen isaanii ittiin kan jabaate jechuudha. Egaa Master Abinnat jechuun waa'ee biyya keenya yookaan jireenya biyya keenya yookaan hadhayyeessaa mararratti gahee guddaa kan taphate isadha jechuudha. Dhugaa waaqayyooti imimmaan hadhayyeessaa laalee waaqayyo haala inni jiru kana keessaa isa haa baasu jechuun jaalladha. Egaa akkuma agartan kaleessaa moo gara hospitaala biyya keessaarraa gara biyya alaatti darbeetiin jira jechuudha. Sagalee kaayetiin tureera. Maaliif jennaan egaa biyya keenya keessa Itoophiyaa keessatti hanqinni meeshaalee jiraachuu danda'a waa hedduutu waan jiraachuu danda'uu fi yaaliin namni argatu akka garaa yookaan akka biyyoota kaan irraatiin addadha. Sababni isaayyuu biyyoonni kaan biyya teekinooloojiidhaan guguddatte waan taateef inni kun garuu xiqqoo haalli biyya keenya ikoonoomii biyya keenya waan gadi bu'aa taateef akkasuma biyyi keenya immoo indifiloopimentii waan taateef sababii kanaaf biyyi keenya meeshaalee garaagaraa qabaattee akka biyyoota kaanitti yaaluudhaaf baay'ee ishii rakkisa waan ta'eef garuu dhugaa dubbachuudhaaf osoo meeshaa gahaa qabaatte ta'ee orma miti Master Abinnatitti gara biyya kan biraa akka inni deemu hin fedhanii silaa biratti yaaluu barbaadu. Maaliif jennaani hoggattoonni akkasuma hiyyeessi beekaa wallaalaa xiqqaa guddaani dhugaa dubbachuuf namni mucaa kanaaf iddoo hin qabne hin jiru. Maaliif jennaan innis akkasuma xiqqaa guddaadhaa beekaa wallaalaadhaaf iddoo qaba isa boo'ee faana boohaa isa beelee faana beelaha. Dhugaa dubbachuudhaaf ofiisaa qullaa deemee namootatti nama uffisuudha jechuudha. Master Abinnat jechuun hedduu biyya keenya irratti gahee guddaa kan taphate Itoophiyaa irratti dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf isadha. Maaliif ikoonoomii biyya keenyaa kan jijjiire isadha. Bara ammaa kana keessatti dhugaa dubbachuudhaaf baay'een namoota beekamtii barbaada deemu malee gara laafummaa yookaan mootummaa isa waaqarraatiif namni dhama'aa jiru hin jiru jechuudha. Beekamtii qofaa fi kan isaanii barbaada deemanii hedduu namootaatu jiru. Dhugaa dubbachuuf namni mucaa kana caala qabeenya qaban hedduu isaaniitu jiru. Garuu maalidha beekamtii barbaadu. Beekamtii barbaadu malee namni hadhayyeessaa beeloftee lafaan kaasaa warra dheebotan immoo dheebuun baasaa kan jedhe yaalu tasuma hin jiru jechuudha. Sababni isaayyuu namni keenya beekamtii barbaada beekamtii isa biyya lafarraa barbaada malee beekamtii isa oliirraatii namni barbaadu hin jiru jechuudha. Egaa kun immoo qunnaa har'atti namaaf safarree boruutti hin deebine safarachuun keenya hin oolu waan ta'eef kanaaf egaa inni garuu dhugaa dubbachuudhaaf isa xiqqaa isa guddaa wal qixatti isa dhabaa isa sooressa wal qixatti eenyumatoo gargar hin baasii nama ofitti qabuu fi nama warra kufee lafarraa kaasu warra beelahan beela baasudha jechuudha. Viidiyoon isaa dhugaa dubbachuuf viidiyoo Master Abinnatii waan biraa osoo hin taane maalidha waa'ee hadhayyeessaa irratti kan inni xiyyeeffatu hadhayyeessaa gargaaruuf beekama. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf dhukkubni dhukkubsachuu Master Abinnat kuni namoota baay'eetti gufuu akka ta'eeru uummanni Itoophiyaa hundumtuuf hin ibsa jechuudha. Sababni isaayyuu guyyaa eeggaddaa kana gaafa inni Itoophiyaa irraatii gara biyya alaatti deemee yaalamuudhaaf gaafa inni ka'u kana dhugaa dubbachuuf dhaloota hedduutu buufaa ture. Kana jechuun jaalala inni namaaf qabuu fi ikoonoomii biyya keenya irratti inni dhabamuunsaa gufuu akka ta'u hedduutu beekamaadha jechuudha. Maaliif jennaani
namni bara kana dhugaa dubbachuudhaaf gara laafummaa namni akka mucaa kanaa qabu tasumaallee hin jiru jiraachuus hin danda'u. Sababni isaa yoo koondora isiniin jedhee namni keenyi beekamtiidhaaf fiigaa jira malee beekamtii isaa kan fooniitii yookaan isa kan biyya lafaatiif fiigaa jira malee namni beekamtii isaa waaqarraa yookaan gahee isa boruu dadhabbii isaa irraa boruutti argachuudhaaf fiigu tasumaayyuu hin jiru jechuudha. Egaa kana keessatti immoo waaqayyo haala hunduma keessatti jira. Rakkina isaa fi dhiphina isaa isatu beeka eenyuma caalaa haala inni keessa jiru isatu beeka. Waaqayyo immoo haala inni keessa jiru kana keessaatii furee isaa hawaasu dhugaa dubbachuudhaaf wanti namaaf dadhabame waaqayyoof hin dadhabamu waan ta'eef Alaazarri gaafa du'ee boolla keessatti guyyaa 4 bulee obbolaan isaa Maartaa fi Maariyaam baay'ee abdii kutatanii turanii sababni isaayyuu Alaazariin baay'ee jaallatu turanii. Alaazar garuu du'eera guyyaa 4 buleera. Gaafa Yesus Kiristoos gara Maartaaf adeemu utuu ati jiraattee raattee obboleessi keenya hin du'u ture jedhanii dubbataniini. Garuu Yesus Kiristoos maal jedheen achi keessatti qohaa amma hin agartuu jedheen. Kana jechuun isaa raajii ta'uuf deemu waan beekuuf yookaan Alaazar akka du'arraatii boolla keessa akka inni ka'u waan beekuuf jechuudha. Isaan garuu yaa gooftaa inni mee du'ee guyyaa 4 buleera amma fooyyona foolii isaa hin xiroofne jedhaniin akka namaatti dhugaadha. Akka namaatti namni guyyaa du'ee guyyaa 4 miti ganama yoo du'eeyyuu dafanii dhiqaniitiin gannasu akka namaatti. Maaliif jennaan namni duunaan xiraahaa waan ta'eef guyyaa 4 miti guyyaa 2 namni du'ee taa'uunsaa carraa dhiphaadha jechuudha. Maaliif beekna akka namaatti jechuudha. Garuu immoo waaqayyo immoo wanta dadhabeeru hin jiru ofitti amana hojii isaa waan godhu hundumatti hin amana. Kanaaf maal jedhee dubbate gooftaa Yesus Kiristoos hin agartuu jedhee dubbate. Egaa innis akkuma jedhee wanti isaaf dadhabame tokkollee hin jiru waan ta'eef Alaazar boolla keessaa 4 bulee hin ka'ee jechuudha. Kanaaf ammas inni Alaazariin boolla keessaa guyyaa 4 du'a guyyaa 4 bulee kaasee dhugaa dubbachuufi Maaster Abinnatiin haadha hiyyeessaa hafeera rakkattoota hirkoo dadhaboota warra ta'anii kaasuu hin dadhabu. Amanamaadha inni. Yoomiyyuu taanaan ulfina mataa isaa irratti eeggata. Unuuf jedhee osoo hin taane ulfina mataa isaa eeggachuuf jecha inni cubbuu keenyaaf jedhee gara biyya lafaa dhufe hamma barbaanne yoo cubbamtoota taanillee nuti inni dabarsee hamaa fi du'atti dabarsee nu laatu jechuudha. Kanaafiyyuu Maaster Abinnatiis akka inni fayyisu dhibbaan dhibbatti abdii fi amantii guddaa qabna jechuudha. Silas kiristaana jechuun wanta nagarree tokko akka nagarree wanta argan tokko akka nagarreetti waan abdiidhaan eeggachuudha. Bakka already walumaa galatti abdiidhaan eeggachuudha amananii jiraachuudha jechuudha kiristaanummaan. Kanaafiyyuu abdii guddaa qabna akka inni fayyu dhugaa dubbachuuf akka hojii isaa kaleessaatti deebi'ee haadha hiyyeessaa baay'ee karaa gubbaa ta'anii beelhan warra baay'ee karaa gubbaa ta'anii dheebutan isa eeggachaa jiran isaanitti deebi'ee akka inni isaan faana jireenya isaa itti fufu abdii guddaa qabna jechuudha. Egaa waaqayyo walumaa galatti waaqayyo haala inni jiru keessatti isa gargaare isas maatii isaas akkasuma uummata Itoophiyaa mara warra hojjettoota mootummaa akkasuma dhugaa dubbachuuf tiktikaroota karaa hundumarraanii warra abdiidhaan waaqayyoon galateeffachuuf eeggachaa jiranii warra abdiidhaan waaqayyoof galateeffachuuf eegaa jirru waaqayyo abdii keenya kan kunnee fi abdii amantii qabna jechuudha. Egaa kanarra darbee dhaamsitti ani dhaamuu barbaadu tokko maaltu jira seetanii jireenyi biyya lafaa kana hedduu nama gaddisiisa. Maaliif jennaan wanta amma agarree amma baduudha waan ta'eef jechuudha. Mee amma artiin namicha engaddaa suni naatii eenyuutiin isa yoo laalle ta'e namichi kuni nama ka guyyaa engaddaa isaa hojii hojjetu ture jechuudha. Maali keessatti istiidiyoo keessa ture jechuudha. Garuu immoo bulee isaa lubbuun isaa addunyaa kanarraa boqotee jechuudha. Maal isin jechuun barbaada seetanii jireenya jiraannu keessatti yookaan wanta hojjennu keessatti yeroo kamiyyuu taanaanii dhufaatii waaqayyoo ka ga'e beekuu wallaaluu hin qabnu. Irra darbinee immoo amma jiraanna malee booda maal akka taanu beekuu wallaaluu hin qabnu. Kana gaafan isiniin jedhu wanta hojjennu kam keessattuu qophaa'oo taanee taa'uu qabna reedii taanee taa'uu qabna jechuudha. Sababni isaayyuu akkuma isiniin jedhee amma jiraanna malee wanta nu beeknu waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu nuti immoo wanta goonu kam keessatti illee gaheen keenya inni guddaan haadha hiyyeessaa fi wallaalota dadhaboota irratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Yoo isaan irratti xiyyeeffanne yeroo keenya hundumayyuu isaaniif kennina yoo ta'e yeroo kamiyyuu
dhufaatiin gooftaa keenyaa yoo ta'e wanti nu shakkisiisu yookaan wanti nu yaaddessu hin jiru. Maaliif gahee namni tokko bahu yookaan gahee haadha hiyyeessaatiif ooluu qabnu tokko lafa kanarratti ooluu qabna jechuudha. Kanaaf yeroo kamiyyuu taanaani jireenya keenya ofii keenya irratti xiyyeeffachuu osoo hin taane haadha hiyyeessaa warra dadhaboota warra jedhamaa warra beelaa jiran warra akkasuma dheebochaa jiran isaan irratti xiyyeeffanne wanta qabnu irraa isaaniif kennine wanta hojjennu hundumarree isaan faana qixatti hirannee jiraachuu akka dandeenyuu fi akka barru waaqayyo keenya nu haa gargaaru. Kana maaliif kana isinii kaase dhufaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos akka ga'ee jiru uuman hundumtuu yookaan dhaloonni hundumtuu beekaa eeggachaa jira. Haa ta'u garuu immoo eeggachaa jirra garuu immoo akkamitti eeggachuu dandeenya? Wanta inni nurraa barbaadu sun hojjennee irraa hojjennee immoo hin jirru. Kanaafiyyuu wanta inni nurraa barbaadu guyyaa dhufaatii isaatti akka nu hin dhabnee fi akka inni abdii nurra keewwate abdii nurraa hin murannee fi hamma gaafa guyyaa dhufaatii isaatti wanta gaarii hojjennee qophoofnee taa'uu qabna jechuudha. Maaliif saatiitiin dhufu beeknu amma dhufa booda dhufa yookaan osoo inni dhufiri nuti garasaa deema jechuudha. Yookaan immoo isatu otoo nuti zimjennee taa'aa jirru cubbuu baannee cubbuu keenyatti qoy boru lissaa galla iftaan immoo qalbii keenya jijjiiranna jennee osoo nuti cubbuu haamannee taa'aa jirruuti nutti dhufuu waan danda'uufi kanaafiyyuu maal gochuu qabna reetii taanee eeggachuu qabna jechuudha yeroo hundumaa. Inni guddaan dhugaa dubbachuudhaafi waaqayyo nu gargaaru hunduma keenya jireenya keessan keessatti yeroo hunduma taanaan uffachuu yookaan nyaachuu yookaan immoo ofii keessan nama tokko irraati adda taatanii zonaa jettanii jiraachuu hin hawwina. Maaliif jennaan achi keessa garummaan hin jiru dhugaa dubbachuudhaafi akkuma yeroo darbe viidiyoo isinii dalagee ture waa'ee mucayittii intala warra Wallaggaa kana warqii 60,000 miliyoona 60 uffattee kana akka osoo hin taane waaqayyo dhugaa rabbiiti. Qalbii hiyyeessotaaf itti yaaduu fi namoota dhabaniif garaa laafummaa nuuf kennu nuuf haa kennu. Akkasitti of ilaaluu qabna jechuudha. Uffata lama yoo qabaanne uffata tokko namoota biraatiif kennine uffata tokko yoo uffanne bakka dhugaa dubbachuuf wanta biyya lafaa kanarraa hundumtuu hin darba. Wanta biyya lafaa kanarraati wanti hin darbine tokko hin jiru. Kanaaf yeroo kamiyyuu jireenya jiraannu keessatti qophaa'aa taanee jiraachuu qabna isiniin jechuun jaalladha. Egaa hordoftoota koo akkuma dura isinii kaasee obboleessi keenya maaster Abinnati waaqayyo inni nagaan si baase nagaan si agashuu si adursu siin jechuun jaalladha. Egaa qoricha caalu eenyudha? Yesuus Kiristoos qofadha. Yesuus Kiristoos immoo bakka ati deemtu hundumatti si amarsu kaleessa inni si gargaare har'aan si gahe har'as si bira hin darbiin si gargaaru maatii kee akkasuma firootan kee akkasuma uummata Itoophiyaa maraaf akkuma nagaan si baase nagaan deebisee si agashuu siin jechuun jaalladha. Egaa itti dabalee dhugaa dubbachuudhaaf hedduu boo'ichi eeggaddaa dhugaa rabbi ani yeroo viidiyoo kana argee baay'ee tokkoon boohee sababni isaa iyyuu haadha hiyyeessaa hedduutu isa eeggata sababa kanaatiif na boosise. Kanaaf waaqayyo ammallee doktoroota sun keessa goree inni fayyina guddaa siif haa ta'u nagaan.